Harkalatiin biyya lafaatti harkalatiin ni injifatta harkalatiin biyya lafaatti harkalatiin ni injifatta. Ashama jirre jirtu hordoftoonni galaana faarfannaa akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata waaqa galaana faarfannaarraan har'a isiniif dhufnee jirra. Akkuma beekamu galaanni faarfannaa waan haaraa fi viidiyoo mataa isaa danda'e hojjetee waan gadhiisiru tokko hin qabu. Faarfannaa madurii wantuma kan nama gadhiisaa ture garuu hammaan booda faarfannaa haaraa wantoota barnoota wangeelaa wantoota bashannansiisoo isiniif qabannee dhufnee jirra. Qophii xumurree jirra isiniif poostii gochuuf. Isin immoo like, share, subscribe gochuutiin maatii unuuftaa isiniin jenna kabajaan isin gaafanna. Mallattoo bilbilaa tuqaa oliirra kaawwa'aa viidiyoon nuti hojjennu salphaatti akka isin bira gahuuf yookaan dafee dura dursee akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa tuqaa oliirra kaawwa'aa isiniin jenna nuti warri galaana faarfannaa. Akkuma beekamu galaanni faarfannaa wanta haara gadhiisee hin beeku kana dura. Ammaa booda garuu waan haara gadhiisuuf qophii xumurree jirra. Har'allee mee asumaan itti fufnee waan haara xiqqoo tokko sin aamsiisuuf yookaan sin qammasiisuuf dhufnee jirra. Isin immoo like, share, subscribe gochuutiin maatii nuuf ta'a. Nu jajjabeessaa. Barnoota wangeelaa, barnoota garaagaraa kan wangeelaan ala ta'ellee wantoota sin fayyadu jennee yaadnu yookaan wantoota obboloota keenya fayyadu jennee yaadnu qabannee isin dhufuuf qophii xumurree jirra waan ta'eef nu jajjabeessaa isiniin jenna kabajaan isin gaafanna akka nu jajjabeessitan nu wajjiniin taatan. Yoo isin nu jajjabeessitan malee waan tokkollee hojjechuuf humna hin qabnu waan ta'eef. Kanaafuu galaanni faarfannaa kana booda wanta haaraa fi wantoota mimmiidhagoo isiniif fidee dhufa malee wantoota irra kanaan dura gadhiifamanii darbaniiran yookaan wantoota dura poostii ta'aniiran hin fidu. Wantoota haaraa isiniif fiduuf immoo faarfannaa viidiyootiin, audiyootiin hojjetamillee kan viidiyootiin kan barame wanta baay'ee qopheessinee jirra waan ta'eef yoo waaqayyo nu gargaare yeroo ijootti isin bira geessina. Tokkoffaa immoo yoo isin nu jajjabeessitan jechuu barbaanneetu. Har'allee mee walaloo xiqqoo tokko isiniif dubbisa. Walaloolee qopheeffannee jirra yoo isin nu jajjabeessitan isin bira geessisu paartiitiin. Barnoota wangeelaallee qopheeffannee jirra yoo isin nu jajjabeessitan isin bira geessisu paartiitiin. Mee har'allee wangeela iddoo tokko isin dubbiseen dubbii sagalee waaqayyoo asumaan itti fufee immoo walaloo tokko isiniif dubbisa. Sagalee waaqayyoo caba keenya suphaa ukkubarraa bilisa nu baasa wanta hunda jireenya keenya bilisa baasa. Kanaafuu dura dursinee sagalee waaqayyoo dubbifannee waan hundaatti galla. Sababiin isaa maaliif isa karaanis jireenyis waan ta'eef dubbii sagalee waaqayyootiin karaa saaqanna. Mee Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 20 hanga 27 isiniif dubbisa. Na wajjin tura. Wangeellis kunoo na harka jira. Warri wangeela baattanis ilaaluu dandeessu. Wangeelarra warri moobaayilirra fayyadamtanis moobaayilirra fayyadamuu dandeessu. Ani wangeelarraa isiniif dubbisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 hanga 27 akkas jedha. Na wajjin tura. Ergasii Yesus bartoota isaatiin namni tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu of irra kaa'atee ana duukaa haa bu'u. Namni jireenya isaa olfachuu yoo barbaade jireenya isaa dura ni fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa ni argata. Namni biyya lafaa guutummaa yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maali ree? Yookiis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a ree? Ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira yommus adduma addaan akka hojii isaatti gatii isaanii kennamaafii jira. Innaa dubbii sagalee waaqayyoo isiniif dubbiseen jira. Macaafa Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 20-27 isiniif dubbise. Asumaan itti fufee immoo walaloo gabaabduu tokkoon isiniif dubbisa. Har'a gabaabseen isiniif fidee dhufe yoo isin na jajjabeessitan guyyaa biraa garuu kan kanaa olii isiniif fiduu nan danda'a. Akkas jedha mata dureen walaloo koo lubbuu haaraa jedha. Lubbuu haaraa. Akkuma beekamu Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 20 irraa isiniif dubbiseen jira. Achumaan wal qabata mata dureen walaloo koollee lubbuu haaraa jedha. Gurra naaf ergisii maaloo yaa obboleessaa dubbii dhugaa tokko kadheen sitti odeessaa atis obboleettii mana
meena aggeeffadhu baay'ee si fayyada seeraan qalbeeffadhu ati obboleettii meena aggeeffadhu baay'ee si fayyada seeraan qalbeeffadhu hin ariifatiin obsumaan caqasii lubbuu kee tokkitti du'a jalaa baasi hin ariifatiin obsumaan caqasii lubbuu kee tokkitti du'a jalaa baasi meena duukaa bu'ii waliin waa barannaa daandii sobaaf dhugaa adda ni baafannaa waan isin jaalladhuuf kana qopheessee baduu kee hin barbaadu ba'i du'a keessaa baduu kee hin barbaadu ba'i du'a keessaa Yesus karaadhaa dhugaadhaaf jireenyaa isaan ala fiignee eessa geenya isaan ala fiignee tasa eessa geenya hanga guyyaa har'aatti namni hin amannee Yesus fayyisaatti kan harka laattannee gara isaa kottuu jireenya argattaa bobaasaa jalatti aara galfattaa gara isaa kottuu jireenya argattaa bobaasaa jalatti aara galfatta warri hanga har'aatti Yesusitti hin amanne gara isaa kottaa aara ni galfattu bobaasaa jalatti boqonnaa argattu har'a kanuma fakkaata viidiyoon isiniif qabadhee dhufe inni jammara kanii kan dhufe har'anii isin beeksisuu fi wantoota haaraa qabannee ofaa akka jiruu fi wantoota mimmiidhagoo qabannee akka ofaa jiru sababiin isaayyuu akka isin nu jajjabeessitaniif guyyaa biraa immoo wanta bareedaa kanaa olii kan ta'e gorsa garaagaraa fi barnoota garaagaraa qabannee isiniif dhufna. Barnoota wangeelaa lallabaa fi faarfannaa haaraallee qopheessinee jirra waaqayyo yoo nu gargaare qabannee isiniif dhufna isin immoo warri maatiin nu taane subscribe gochuun maatiin nuuf ta'a warri maatiin nu taatanitti like share gochuutiin nu jajjabeessaa akkuma duraa mallattoo bilbilaa tuqaa olirra kaawwaa isiniin jenna baay waaqayyo isin wajjin haa ta'u mata duree viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaatti tura.